waaqayyo gooftaa si galateeffannaa galanni bara baraan siif haa ta'u. Amma yaa waaqayyo ganama kana sin kadhadha. Sagalee kee gooftaa maqaa Yesuus Kiristoos nutti dubbachuun fedha keef jaalala kee nuuf haa ta'u. Hin danda'amu warra jedhaniin anumna hin qabu humni koo na bu'eera warra jedhaniif ganama kana humni isaanii haareeffamu. Humna hin qabnu warra jedhaniif dandeettii hin qabnu warra jedhaniif maqaa Yesuusiin humni kee ganama kana haa dhufuuf. Maqaa Yesuusiin ganama kana humni kee haa dhufuuf. Maqaa Yesuusiin ganama kana humni kee haa dhufuuf. Yaa waaqayyo si kadhanna harka keenya bal'ifnee gara keetti boonya. Wanti hundumtuu hin dandeenyu wanti nuyi dandeenyu siin malee wanti nuti gochuu dandeenyu karaa kee malee hin danda'amu. Karaan kee salphaadha. Karaa keetiin gooftaa mo'anii injifachuutu danda'ama. Karaa kee mo'anii galuutu danda'ama. Karaa kee injifannoo malee mo'amuun hin jiru. Maqaa Yesuus Kiristoosiin nu gargaari. Nu gargaari. Nu wajjiniin ta'i. Karaa kee mo'ichatu jira. Karaa kee ulfinatu jira. Karaa kee naandii kee ulfinatu jira. Ulfinatti nu baasi. Hin dandeenyu kophaa keenya deemuu hin dandeenyu. Akka maatiitti hin danda'ani firoonni koo. Akka hawaasaatti hin danda'ani firoonni koo. Maqaa Yesuusiin nu dandeessisi. Nu wajjiniin ta'i. Nu gargaari. Wanta nuti hin dandeenyu jennu wanta nu hin dandeenyu humna keenya gararraa ta'eera jennee wanta gaaffii nuti ta'u maqaa Yesuusiin nu gargaari. Nu wajjiniin ta'i. Maqaa Yesuusiin. Ameen. Ulfaadha. Hallelujah. Waaqayyo gidduu keenya jira. Sagalee waaqayyo isiniin dubbisaa isinis baafachuu dandeessu. Gara warra Filiippiyoos boqonnaa 3 lakkoofsa 7 hanga 10 dubbisee isin garuu 14 dubbifattan. Akkasuma Maatiyos boqonnaa 19 lakkoofsa 27 hanga 30 isa kam isa nama dubbisuuf jedhu Filiippiyoos boqonnaa 3 lakkoofsa 7 lammaffaaratti Maatiyos 19:27 hanga 30 tarii yoon gara seera kakuu moofaatti dhufe immoo seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 5 dubbachuu nan danda'a. Sana gidduun naannaa achi keetti na argattu. Amma garuu maqaa Yesuusiin nan dubbisa. Otuu baafattaniitu ta'ee na wajjin dubbisattanii baay'ee natti tola. Amma garuu Kiristoosiif jedhee wanta bu'aa naaf qabaa ture hundumaa akka waan gatameetti lakkaa'eera. Yesuusiin beekuun hundumaarra waan caaluuf ani waan hundumaas akka waan gatameetti lakkaa'ee Kiristoosiin bu'aa koo godhachuudhaaf kun hundinuu anaaf waan gatame ta'eera. Akka kosiittis lakkaa'eera. Kanas anis kan Kiristoos ta'ee argameera. Egaa qajeelummaa koo isaa seera eeguudhaan argamutu hin ta'in isa Kiristoositti amanuudhaan argamudha. Qajeelummaan kun Waaqayyo biraa hin dhufa. Amantii irra sin dhaabbata. Kanaaf isa duwwaa beekuun humna du'aa isaa mi'eeffachuu dhiphina isaa irraa du'aa isaa irraa sirmaachuu nan barbaada. Warra du'an keessaa kaafamu biras nan ga'a jedheen aggaama. Ameen. Mata dureen laba kootii Waaqayyoof jedhanii waa dhiisu. Yookaas Waaqayyoof jedhanii waa dhiisuun xumurri isaa ulfina qaba. Kan jedhuni wal wajjiniin dubbanna. Maatiyos boqonnaa 19 lakkoofsa 20 dhaqxanii yoo dubbifattanii Phexros gaaffii tokko gaafata Yesuusiin. Waan hundumaa dhiifnee si duukaa buunee maal argachuudhaaf jirraa jedhee gaafatan. Maatiyos 19:27 waan hundumaa dhiifneetu jireenyaaf kan ta'u maatii keenya dhiifneerraa. Phexros jireenya isaa Yesuusiif jecha wantoota gurguddaa dhiiseera. Tani dhiise maatii isaa dhiiseera.
firoota isaa dhiiseeraa, hiriyoota isaa wajjin baratan dhiiseeraa, garuu guyyaa tokko Yesuusiin konfirmii godhachuu waan barbaadee fi raggaasifachuu waan barbaadee fi maal amma waan hundumaa dhiifnee siduukaa yaaneerra waan hundumaa dhiifnee eegan waan hundumaa dhiifnee siduukaa deemneerra garuu nuyi maal arganna dhumni keenya maal ta'a laatani. Inni taa'annaani Yesuus Kiristoos waan gurguddaa sadiitti dubbate. Ameen. Maal argannu kun siduukaa kan nuti deemnuu fi siduukaa kan nuti kaanuuf dhiifnee hojii keenya dhiifnee maatii keenya dhiifnee firoota keenya dhiifnee kan nuyi siduukaa yaanuuf maayinni akka jedhani yaa Phexros akka jedhani wanta isin argattanii siittan hima gaafan deebi'ee biyya ishee haaraarratti teessuma 12 irratti teessanitu firdii kennitu jedhani. Inni lammaffaan immoo akka jedhani akkasuma immoo wanta hundumaa dhiiftanii abbaa keessan haadha keessan dhiiftan yoo deemtanii biyya lafaa kanarratti immoo dachaa argattu jedhani. Ameen. Inni sadaffaan immoo akka jedhani jireenya bara baraa argattu jedhani. Ameen. Haa. Kini ajaa'ibu. Anaan wanti natti tole sadaffaarratti wanti inni dubbate natti tole. Jireenya bara baraa argattu jedhani. Hallelujah. Waan baay'ee kan nuti dhiifneef akkatti waan baay'ee wal lakkaachuu dandeenyu horiitti jijjiiruu kan dandeenyu wantoota baay'ee kan nuti dhiifneef waa argachuuf innis immoo jireenya bara baraa ishee jedhamtu argachuuf. Ameen. Akkas jedhani hin yaadda'inaa hin sodaatinaa waan isin na duukaa deemtaniif waan isin na wanta kana dhiiftaniifanii jireenya bara baraa argattu jedhani. Ameen. In sorumtu beekumtaa maayinni investigootun jennani wanta isin gochuu isin irra jiraatu jireenya qabu jedhe. Ameen. Waa isinitti mu'allanana wanta isin Yesuus Kiristoosiif dhiiftan wanta isin Yesuus Kiristoosiif jettanii gattanii jireenya bara baraa of keessaa qaba. Ameen. Wanta isin Yesuus Kiristoosiif jettanii gattanii ulfina of keessaa qaba. Ameen. Hallelujah. Hin dhiifne jedhanii. Paulos immoo iddoo kanatti iddoo nama dubbise kanatti lattanii yoo laaltanii Paulos maal jedhatiitu fakkaate? Paulos immoo biyya Roomaa sana keessatti addunyaa yeroo sana jirtu keessatti nama dorgomee beekumsaan dandeettiidhaan wanta hundumaa gochuu danda'udha argachuu nama danda'udha nama salphaa miti. Nama bakka hundumaatti seenee Israa'eloota keessatti nama ulfina qabu nama ulfina argachuu danda'u ture. Garuu kana hunduma isaa akka waan wanta hin lakkoofsanaan qabnetti akka waan bu'aan qabnetti hangate. Waanti bu'aa qabaa fi beekumsa qabaa dandeettii qabaa Israa'el keessatti kabachiisuu waan baay'eetu danda'a. Garuu akkas jedhe akka waan gatameetti lakkaa'e. Gatameetu kosii namni kosii gatee deebi'ee fuudha. Akka kositti lakkaa'e. Ameen. Ameen. Kun maal ta'uu beere? Kiristoosiin bu'aa godhachuudha. Hallelujah. 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 Ameen. Ameen jettanii. Ameen. Horiitti dorgomee siyaasa Roomaa yeroo sana keessatti dorgomee iddoo guddaa teessuma guddaa irra taa'uu nama danda'udha baasu'e. Beekumsa nama qabu dandeettii nama qabu iddoo ulfinaa ta'e Israa'el keessatti kabachiisuu nama danda'udha. Garuu inni kun akka kositti lakkaa'e qabu baay'eedha. Karaa boqonnaa sadii lakkoofsa tokkotti ilaaltanii seera eeguudhaan yoo ta'e ani seera eeguudhaan yoo ta'e ani tokkoffaadha. Wanti natti hafu hin jiru wanta hin godhu hundumaa keessatti ani seera eeguudhaan tokkoffaadha. Garuu akka waan gatameetti lakkaa'e akka kositti lakkaa'e Kiristoosiin kan godhachuuf. Ameen. Ameen. Namni waa gate immoo deebi'ee jechisaa keessa wanti natti tolle isinitti himu nan kaa'ee jedhamiti. Yoo keessa deemnee dhaqanii waa fuutu miti. Amman macaafa kana fudhee galee har'an dubbisu yoon jedhee bor garuu deebi'ee fuudhuu danda'a ture miti. Akka kositti hangate. Yes. Otuma barbaade otuma yaada keessaa qabaadhe yoo wanta sana arguu hin danda'u jechuudha. Hallelujah. Amen. Maali? An taa'ee namicha kana maal maraatee amma fakkeenyaaf teessanii yoo gara
Fooni fidhattanii walaalta namichi kun maraatee jettanii maal akkamitti nama akkasii iddoo guddaa ga'uu nama danda'u kuni maaliif akkas jettanii biyyaa yaaddanii beektuma gaafa dubbiftan. Kiristoosin maal gochuudhaaf bu'aa koo godhachuudhaaf jedhaniidha. Yeroo warra Kiristoosin bu'aa keessan godhatanii kassartan. Ameen. Ameen. Kasaraan hin jiru. Ameen. Kasaraan tokko hin jiru. Ameen. Ameen. Dhugaan sitti kasaraan hin jiru. Kasaruun hin jiru maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Ameen. Innaani gara lakkoo Maatiyos boqonnaa 19 sin deebisuu jedha. Anaaf jettanii maatii keessan yoo dhiiftanii maatii dhibbaa argattu jechuudha. Si maatii tokko qabdu turtanii maatii abbaa tokko qabdu turtanii waldaa anaaf jettanii yoo dhiiftanii waldaa maatii dhibbaa abbaa dhibbaa argattu waldaa kiristaanaa keessaa obboloota baay'ee argattu waldaa kiristaanaa keessaa kanaaf isin himayyuu waan maatii keenya dhiifnee waan kana jettanii yaaddeena Waaqayyo gaaf tokko Abrahaamin akka jedheen Abrahaam lammii isaa keessaa akka inni ba'u maatii isaa keessaa akka inni ba'utti dubbateetu Abrahaamin Waaqayyo akka jedheen ani sin baay'isaa jedheen Abrahaam garuu yaadni isaa tokko waa tokkotti isa Waaqayyo jedhu dhiiseetu Abrahaam mucaa yoo mana argadha yoo mucaan koo kun waa'ee qabeenya koo kun akkam taane waa'ee qabeenya waa'ee mucaa argachuu Waaqayyo garuu akka jedhaan ani sin baay'isaa jedheen ameen. Ani maatii kee keessaa si baasee kophaatti sin hambisu sin baay'isaa jedheen ameen. Inni garuu yaadni isaa mucaa yoo mana argadha yoom immoo qabeenyi koo kun namni biraa akkamitti dhaalaa yaada. Isa Waaqayyo jedhu yoo isa kam yaadaa jirtu laata. Waaqayyo Abrahaamin sin baay'isaa jedheen immoo mucaa tokko barbaadame. Waaqayyo garuu sin baay'isaa jedheen ameen. Ameen. Waaqayyo kan isin jedhe fagi. Ameen. Waaqayyo kan isin jedhu inni jedhe dhugaadha. Ameen. Inni isin jedhe dhugaadha. Ameen. Ameen. Naani yaadni isaa qalbiin isaa mucaa yaadu. Mucaa yaadudha yaadni isaa. Waa'ee qabeenya isaa isin maal yaaddu jedha keenya. Isa soorun barra caalu bakka Waaqayyo sin baay'isaa waa jira jechuudha bare ameen. Haleluuyaa maalan biraa sin baay'isa jechuun sin maatii kee keessaa karaa si baaseetanii kophaa sin hambisu sin baay'isa jedheen ameen. Sin kennaa jechuudha bare karaa biraa yaaddayin waan tokkotti dhibbattiin maatii kee keessaa si baaseenii kophaatti sin hambisu. Ansiifama namaa jedheen ameen. Dhugumayyuu gooftaa koo Kiristoos Yesuusin beekuun hundumaarra caalaa. Yes. Ameen. Ofuma isaatti maal? Tani nama yeroo sana akka ammaa kana natti fakkaata. Dhugumayyuu maal ta'e nama raadhii durani maal ta'e? Dhugumayyuu gooftaa koo Yesuus Kiristoosin beekuun waan hundumaarra naa caalaa. Beekumsa ranaa caalaa. Isan Israa'el keetti kabaja qabu sana hundumaarra naa caalaa. Gooftaa koo Kiristoos Yesuusin beekuun hundumaarra naaf caalaa. Ameen. Hundumaarra naaf caalaa. Hundumaarra si. Ameen. Abbaarra si. Ameen. Ameen. Rarrasicha. Amen. Firri iddoo tokko si galeetu himeera si. Baik. Petros tu bartoota keessaa fakkaata. Yoo namni hundumti kun yoo si buustee deemi. Naani namni hundumti kun yoo si buustee ani si buusa malumaatti wajjin hin jira deemi. Maali homaa tokko sodaati jedhe Yesuusin hin jabeessa. Jabina kenna yoo nama jalatti kun hundi ishee nama warri jiru kun lama taanee jirru kun yoo isheen si gaddani tasuma sin gannoodhe. Wanti sana ajaa'ibu iddoo guddaatti immoo hin ganne dubartii tokko irratti dhaqee jira. Beektoonnaan lakkee. Hello. Yesuus Kiristoos garuu isaan maal hin goone hin gallakkadheeni gaafti kun Yesuus Kiristoos na jaallattaa Petros jedhe Petros na jaallattaan yeroo si'asanii dhufee na jaallattaan na jaallattaan sadaffaa irratti garuu Petrosin na jaallattaan Petros waa wayite na jaallattaa jechuunsa namatti si kennuufan jira sirratti waldaa kiristaanaa ijaaruufan jira sirrattan waldaa ijaaruuf jira sirrattan buureessuuf jira. Sitti waldaa kennuufan jira sitti nama kennuufan jira namatu kan inni fidhatee sorra nama akkati eegduufatti godhate ameen. Petros hin ganne Yesuus garuu hin ganne ameen. Ameen. Ilaa jira keenya wasin Yesuusin bu'aa keessan godhattanii kassartanii ameen. Ameen. Dhugaan sitti taasisan.
Inkassaroodhaan. Ashabuu barbareetti nuti baannu amiin. Pastor ini sempatan ashabuu barbareetti. Amen. Haleluya. Bukan kasarte. Amen. Haleluya. Inkassaroodhaan. Inkassar. Akka waldaatti iyyuu inkassaroodhaan. Maal inkassaroodhaan meesin? Inkassar. Maal ashabuu gurgurraa? Macaafni kun dhuma qaba yoom ispaardii qaba? Nyaanni garuu isa kana baanni jira keenya. Haleluya, amen. Yoom nu harkatti yoo biyyi lafaa nagadanii kasaaraa wayii dhufe akka waldaatti hin kassarte. Akka hawaasaattis hin kassarte. Akka maatiittis hin kassarte. Akka maalitti hin kassartanii. Amen. Inni isin qabattanii guddaa. Jedheetu Phaawulos kana hundumaa beekuun hundumaa irraa caala. Hundumayyuu kana maaliin godheera? Akka bu'aa kootti lakkaa'adhe bu'aa kooti naaf. Anaa bu'aa kooti. Yesuus beekuun waan hundumaa irra waan caaluuf ani waan hundumaa akka waan gatameetti nan lakkaa'e. Kiristoos siin bu'aa koo godhachuudhaaf kun hundinuu anaaf waan gatame ta'eera. Akka kosiittis lakkaa'eera. Kanaafis ani kan Kiristoos ta'ee argameera. Ta'ee argameera. Amen. Ganaan ta'an jedhu. Ta'ee argameera. Ta'ee argameera aniidhaan. Ta'ee argameera. Jedheetu wanti na jabe egaa qajeelummaa koo irraa seera eeguudhaan argamatu utuu hin ta'ini Kiristoosin amanuudhaan argama. Seera eeguudhaan argamatu hin ta'in immoo Kiristoos. Seera jara keenya. Seera rakkista. Seera moo ayyaana fayyadee manti? Ayyaana fayyadee Anna jaa'ibam kakuu moofaa keessatti illooti akkamitti yoo akkamitti qoy gara sanaatti akkamitti kanneen ba'uu dhiisee na ajaa'ibina. Hin danda'u. Seera keessatti ani hir'uudha maaloo. Misgaanaan seera keessatti hir'uudha maaloo. Kanaaf gara sanaatti deemee iddoo seera sana gahuudhaaf karaatti inni ati jettee kun irra ba'uu danda'a waan ta'eef hadaraa keedhe. Waaqayyo gara laafis jedhamee. Na bu'ee. Mandaritti ni xiqqoodha. Bu'ee tokko hin jiru. Mandaritti seenne jara keenya. Mandarri keenya Kiristoos ameen. Mandara nuti seenne ameen. Mandaritti nuti seenne kiyyoo nuti ittiin qabamne Kiristoosinidha maqaan isaa eebbifamu ameen. Kun immoo Phaawulos hidhattanii gara gubbaa isaatti hidhattanii olaaltan lakkoofsa sadiirra boqonnaa sadii kana hidhattanii olaaltanii kanarraa kan hafe yaa obboloota koo gooftaatti gammadaadheetu wanta ani kanaan dura isiniif caafe caalaatti isin caafuudhaa keessa deebi'ee isiniif caafuu nan barbaada. Warra maqaa dhagna qabaatiin akka saroota foon dhagna namaa kukkutanii hamaa godhan irraa of eeggadhaa. Sanaan hundumaa irratti ani beekamtiin qaba ture. Seera cabsan jedhee waldaa kiristaanaa iyyuu ariyaan ture qulqulloota iyyuu ariyaan ture sana hundumaa sana dhiisee nama Kiristoosiin bu'aa koo lakkaa'adheera. Anaaf Kiristoos bu'aa kooti. Baasuu namichi kuni yeroo nama keessa dhufu kuni baay'ee nama qabeenya qabaatee nama waan hundumaa qabaatee miti Kiristoos keessa waan hundumtuu akka jiru waan beekuuf ameen. Kiristoosin namni qabaate karaa hundumaa milkaa'aa waan ta'eef namichi kuni yeroo tajaajilu iyyuu kan tajaajilu guyyaa halkanii dukkana hodhaa guyyaa wangeela lallabaa namichi kun garuu nama guddaa nama beekamaa nama hojjettoota nama warra gurguddaa biratti beekamu wangeelaaf jedhee gad deebise ani wangeelatu nama na taasisa jireenyatu jira amma jireenyi jiru ameen. Isa borii barii haadha sarara miti anarra koo dhaabadheen borii koo yaade ameen. Haleluuyaa. Hundumtiyyuu wanta nuti goonu hundumtiyyuu wanta nuti faarfannu hundumtiyyuu wanta nuti waaqeffannu hundumtuu walitti guuree jireenya bara baraan nuun kennu taanaan kasaaraa. Ani qinxaaboo ishee nagadan tokko nagadee gaaf tokko waan nama isinitti himu. Naa midhaan wayii binneetu birii gara naannoo 500 binneetu birii 350 gurguran. Meka kasarre? Ibbaa shantama kasarre. Maal yaaddaa asii fakkaate? Maal yaaddaa asii fakkaate? Lallabni
faarfannee waaqeffannee eellee taane isheedhumaa sana hin goolabnu yoo taane isheedhumaa sana harkaan hin qabannu yoo taane maal bu'aa qaba? Kiristoosiif jedhanii waan baay'ee dhiisuun na qabaame. Ameen. Akka namaatti Phexros maatii isaa dhiisee fira isaa dhiisee wantoota naannoo isaa hawaasa naannoo isaa keessaa dhiisee deemuun isa dhukkubsuu danda'a. Garuu Kiristoosiif jedheen kana hundumaa godhe. Maalinni wantan si wajjin deemee si wajjin yaa'uun keenyi kun maal arganna kan argattu dha. Ameen. Asumatti iyyuu dachaa dhibba argattu dha. Ameen. Inni jedhamu asitti dachaa dhibba arganna. Ameen. Dhagee dubbisuu laata eenyu baafteera? Maatiyoos 19 furiin qabda? 19:27. Dubbisu? Eeyyee. Maqaa gooftaa ishiin dubbisa. Phexros kana irratti kunoo nuyi hundumaa dhiifnee si duukaa buuneerra ootii egaa maal argannaa laataree jedhe. Yesuus immoo ani dhuguman isinitti himaa biyya lafaa ishee haaraatti ilmi namaa ulfina isaatiin teessoo irra yommuu taa'u isin warra ana duukaa buutan immoo teessoo 12 irra teessanii gosa Israa'el 12 keessatti firdii ni kennitu. Namni maqaa kootiif jedhee manneen yookiis obboloota yookiis obbolootota yookiis abbaa yookiis haadha yookiis ijoollee yookiis araddaa dhiisee dachaa 100 ni buufata. Jireenya bara baraas ni argata. Garuu baay'ee kan ta'an jiru. Warra hundumaa booddee jiran keessaa warra duraa kan ta'an jiru isaaniin jedhe. Ameen. Tokko maal dhageessan tokko isaanitti himame? Muzeeraan kana. Maal namni dhiise? Taphasaa dhiisa. Haadha isaa? Abbaa haadha manaa abbaa manaa? Haadha manaa abbaa manaa dhiisa. Araddaa sana ni dhiisa. Abbaa yookaan haadha isaa? Anjala isa dha? Ijoollee isaa. Okay. Araddaa isaa. Lafatti dhalatee jiru. Amma isin maal liftanii dhuftan amma isin? Yesuusii liftanii dhuftan miti biyya Itoophiyaa jechuun maal dhiifnee dhufne maatii keenya dhiifnee dhufneerra, araddaa keenya dhiifnee dhufneerra, lammii keenya dhiifnee dhufneerra. Yesuusiif ta'ee gaariidha. Garuu waan tokko isin guutuu namni kana hundumaa obboloota baay'ee argata, haadha baay'ee argata, abbaa baay'ee argata, ibbaan baay'ee saameen. Anuma fakkeenyaa fi isin amma obboloota kana. Obboloota sadiin qaba yoo ta'e asitti isin nama meeqa jechuu godha? Waldaa guutuu dha. Kana hundumaa jedheen ishee dhumaa irratti immoo jireenya bara baraa argata. Ishee kanarra deebi'ee isinitti immoo barata. Amma sirriitti hojjechuuf yemmuu Phexros isheen bara baraa kun jirti taanaanii maal siin goonure kanaan booddee maal goona Phexros wanti na ajaa'ibu Phexros immoo wanti na ajaa'ibu gaaf tokko Yesuus akkas godheeni bartoota 12 keessaa nama 3 fuudheetu gara gaaraatti ol baaseetu akka Museen fa'aa Eeliyaas fa'aa du'aa ka'uun akka jiru gaafatti agarsiise. Waa nu fiddee Phexros fa'aa jiru Phexrosi Museen fa'aa Eeliyaas fa'aa iddoo kana jiru kan akkas goona maal goona naan ko siif maal iddoo kanatti Museef tokko jaarraa Eeliyaas iddoo tokko jaarraa waan ta'u amma du'aa ka'u ni gammade bar Eeliyaas fa'aa geera Museef fa'aa geera waa du'aa ka'uun jira ameen. Hallelujah. Jireenyi jiraani inni sana akkamitti akka beeka Museen du'eera Eeliyaas du'eera na koot ol baaseetu jiru isaani koo jireenyi jiraani ameen. Hallelujah. Amma namichi kun maal ta'eera tokko maal godhateera jiru namoonni gadi bu'uun barbaanne idduma kana tokko eenyeeti. Phexrosi jireenya Phexros keessa wanti natti tolchee itti jira keenya. Gaaf tokko galaanarra deemaa dhufee Yesuus jennaan
ergati galaanarra deemuu hin danda'amati anis deemuu nan danda'a taanaan hin danda'ama reetu shaakaluu jalqabe kootta deemni samee haleluuyaa jara keenya Phexros erga siitii jireenyi isaa maal ta'e jira jireenyi reetu inni kun maal bakka jireenyi bara baraa jira ilawaasitti immoo jireenyi bara baraa jira kanaaf hin kasarru wanta jedhee hin kasarru wanta jedhee fi adeemni akka nagadee sanatti hin kasarru anamma bu'aan qabachuu maqaa waaqayyoo eebbifame Ameen. kanaaf innani kanaaf firoota Abrahaam gara Abrahaam sin deebisee turuu Abrahaam waan sadiitti beeku waaqayyo maatii kee fira kee lammii kee keessaa baay'eetu Abrahaam sana hundumaa dhiisee godheetu fira isaa tokko fuudhee Looxiin gaafa duukaa fuudhee ba'eetu inni waan qabeetti dubbatu gaafa seeruma boqonnaa 13 lakkoofsa 15 ta'ee ilaaluu dandeessu. Hamma inni wajjin jirtu waaqayyotti dubbanni. Gaafa lolli wayii tokko ka'eetu Looxii fi Abrahaamiin gaafa gargar ba'anii amma waaqayyo ol jedhee ilaale gaarii. Hallelujah, amen. Amma gaa'ee maal jedhi ol jedhee ilaale amen. Ol jedha. Hallelujah. Akka jedhee amma gaa maal jedhi ol jedhee ilaale innani siin jedhe sun amma gooteetta amma operaati maal gooteetta hambifteetta amma garumaa inni ol jedhi amma yerootti gadi qabamtu miti amen. Waasni jedhu warra sin duubatti sin argisu waaqayyo sin irraa kutu. Waaqayyo sin irraa kutu. Waaqayyo sin irraa kutu. Waaqayyo narraa kutu amen. Amma gaa akka gooteen Abrahaamin amma ol jedhi koortu gaa amma wantan siin jedhe sana goote hambifteetta. Hallelujah. Amen. Amma ol jedhi gara mirgaas gara bitaas ilaali gaariin amen. Amma kakuu dhufaa jira amen. Inni waaqayyo jedhee raawwachaa jira amen. Hallelujah. Wanti sana ajaa'ibu hamma waa waaqayyoof jettanii madhiiftanitti waaqayyo hin callisu. Of duukaa kutaa of duukaa kunneen Kiristoos wajjin jira. Amen. Innaan dhugaa nama dhukkubbii qaba jara keenya garuu asinitti immoo nama dhukkubu haadhiif ameen ulfinatu jira waan ta'eef ana waan baay'ee dhukkuba garuu Yesuusiif dhiisuun baay'ee barbaachisa. Yes. Yesuusiif jedhanii dhiisuun baay'ee isatu ulfina qaba jira. Waaqayyo Abrahaamitti fira kee keessaatii ba'i lammii kee keessaa simbaa isa dheetu Abrahaam waa of duukaa goototee amma deemuutti hin callisee gaafa inni akkanatti waaqayyo irraa baasee naa ajaa'iba nafe. Namichi sun ogeessa dha amma kan jedhee Looxiidha. Nuyi waliif obbolaadha. Hama walirratti yaadnu tiskeen keenya kun akkas ta'eera. Kanaaf amma nagaadhumaan gargar deemnaa jedhe. Nagaadhumaan gargar jiraanna. Dheetu. Amma gaa waaqayyo inni si baasee wajjin jira amen. Waaqayyo inni si baasee wajjin jira. Waaqayyo inni si waamee si wajjin jira. Waaqayyo inni si baasee si wajjin jira. Ana wajjin jira. Waldana waaqayyo si wajjin jira. Garuu waan dhiisuu qabnu dhiisnu. Waan gatuu qabnu gatuu qabnu. Dhugaa masaa lallabanii lafa dhiyeetee buluu wayi. Dhiisuun gaariidha. Faarfattoota hawaasinitti dhiisaa. Waan dhiisuu qabdan isa. Jaarsolii waldaa hawaasinitti waan dhiisuu qabdan isa. Gaggeessitoota amantoota waan dhiisuu qabdan isa. Barri kun bara waaqayyo hojii isaaf teessoo isaarra ka'aa jirudha. Ameen. Amen. Mee akkas naan jedhaame. Lafa mee warra tajaajiltootaan iddoo ulfina kanaaf jecha waa guuttattanii ol hin dhufiin. Of keessa kutaatii hambisaatii kottaa ana dabalatee jechuu godhama. Kanaafan isinitti himu. Phaawulos egaa gooftaadhaaf jecha waan baay'ee dhiise. Wanta baay'ee dhiise. Wantoota inni dhiise hundumtiyyuu qarshii kennaafi ture. Beekumsa kennaafi waan hundumaa gochuu keessaa garuu maal godhee hin gatee waan kana hundumaa godhee Kiristoosin qabatee waan sila jedhu Phaawulos duubatti hin deemne.
Kiristoosiif jiraate ameen. Si'a soddoma si'a afurtama hir'uu tokkoon garafame. Nama garafaa ture bara. Nama karaatti eenyu jala deebisuu hin dandeenye si'a afurtama jechuu tokko hir'uudhaan reebame wantan ta'een jiru wanto kana hundumaayyuu rakkinni narra ga'eera galaanaan nan doorsifama gaafa galaana keessa deemu galaanni na doorsisamni hundumtuu wantan dura godhe hundumtiyyuu garuu Yesuus keessatti ani ilaalaa jedhameen. Amen. Si'a afurtama hir'uun garafame nan reebame wantan hin taane hin jiru jedheen. Garuuchi keessatti Kiristoos naaf jiraadha. Kiristoosin bu'aa koo godhadheera. Hilleeyyaa inni ammayyuu anaaf ulfina kooti jedhameen. Inni anaaf ammayyuu irree kooti. Inni anaaf ammayyuu jabina kooti jedhameen. Inni ammayyuu naaf gargaaraa kooti. Ameen. Nama akkasiitu gidiraa baay'eera. Nama akkasiitu nama qulqulloota ari'aa ture. Nama qulqulloota reebaa turetu gidiraa baay'eera. Kiristoosii jecha. Inni wanti jedhe gaafa garafamu bu'aatti lakkaa'ata. Gaafa garafamu bu'aatti lakkaa'ata. Gaafa reebamu bu'aatti lakkaa'ata. Gaafa wanti kun gaafa doorsifamu bu'aatti lakkaa'ata. Sababiin isaa Kiristoos biraa bu'aatu argama. Kiristoos biraatti ani bu'aa kooti. Kiristoos nan laala jedhe ameen. Haaleluyyaa. Inni anaaf waan hundumaa kooti jedhe. Inni naaf waan hundumaa kooti. Inni naaf qabeenya kooti. Inni naaf fira kooti. Inni naaf wanta hundumaa kooti. Inni anaaf wanta hundumaa kooti. Dhugumayyuu Kiristoosin beekuun hundumaarra caala jedhame. Yesuusin beekuun hundumaarra caala jedhame qoloota koo hin caala jedhame ameen. Hin caala Kiristoosin beekuun. Hin caala. Amen. Firarra caala. Amen. Abbaarra caala. Amen. Haadha manarra caala. Abbaa manarra caala. Firarra caala. Waan hundumaarra caala. Ameen. Amen. Sababiin isaa wanti hundumtuu isa keessa argama waan ta'eef. Isa keessa jira waan ta'eef. Kanaafi gaaffii Phexros gaafatee fi qaama abbaa kee dhiisuun obboloota kee dhiisuun waan biraa sitti hin lakkaa'inii ati kana waldaa kiristaanaa keessaa iddootiin dachaa dhibba argatta. Rakkattu sodaatinii jedhee. Kanaafi maal arganna? Xumuruu kan jenna. Yesuus Kiristoosiif jennee waan nu dhiisu. Waan nu dhiisu. Waan gatu. Waan nurraa muramu. Isaa booda wanti sana ajaa'ibu ulfinatti jira. Amen. Wanti inni sitti himu seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 15 dhaqaa dubbifadha. Akkatatti waan walitti dhufate ol jedhee amma yeroo gadi jedhan miti. Yeroo gadi gugguufamu miti amma yerooti wantani xiinsammuu keedhaa wanti tokko fidee dhufeera jettee amma waan dhiphatti toon ta'e amma sirraa fayyadanis waan ta'eef amma jabaadhu gaariin. Gara mirgaa laalii gara bitaa laalii wanti hundumtuu ani Waaqayyo si wajjiniin hin jiraadheen ameen. Ani shaadaayidha. Isa jettu hundumaa keessatti siif raawwadha gamma yeroon kun yeroo natti si raawwadha waan ta'eedhaaf yeroo kakuun koo raawwatu waan ta'eef shaadaayidha. Isan sin baay'isatiin jedhe sana sin agarsiisa deemu. Isaa booddee Abrahaamiin fuudhee gara galaanaatti gadi geesse cirracha lakkaa'uu dandeessaa jedheen. Cirrachi lakkaa'amtu hojii kana lakkaa'uu dandeessaa jedheen lakkaa'amtu akkasiis godhaa jedheen. So kanaaf Abrahaamii abbaa amantii keenyaa namni miti. Kanaaf Yesuusiif jedhanii waa dhiisuun humni isaa ulfina dhaameen. Amen. Yesuusiif jedhanii waa dhiisuun Yesuusiif jedhanii waa keessaa ba'uun humni isaa ulfina qaba waan ta'eef ulfina keessa beekumsa keenya dandeettii keenya dhiibnee Kiristoosiif akka jiraannu Waaqayyo nu gargaara. Amen. Ameen. Amen. Immoo namni nu gargaaru gamaan kadhannaadhaan nu gargaaru. Kadhannaan jira waan ta'eef maqaan isaa eebbifamu. Kanaaf egaa guyyaa har'aa sagalee keessatti kan nuti ilaallu Yesuus Kiristoosiif jedheenii jedhe Phaawulos ulfina koo hundumaa isaa beekumsa koo dandeettii koo hundumaa isaa dhiise. Erga Phaawulos dhiise isin muumee bu'aatti kan lakkaa'attan qabdu miti. Isin gaafadhee xumura. Kiristoosiin garuu nuti ammayyuu guutuu. Amen. Kiristoosiin ammayyuu nuti ulfina qabna. Amen. Konfirmanta isinii godhu Kiristoosiif jettanii yoo isin dhiiftan jireenya bara baraa qabdu addunyaa kanarratti dachaa dhibba argattu
Inni kun singa. Erga kasih kanarratti maal gochuu qabna amma investi gochuu qabna mini. Ibbar ganna taanaan ammani ibbar argadha taanaan galaan ibbar argadha taanaan amma kaanee jechuun wayyu. Amma kaanee jechuun wayyu kan ibbar ganna taanaan jechuudha. Ibbi jirti taanaan jira ammoo macaafa qulqulluun jira. Mitiire kanaawan namaan jira. Maqaan isaa eebbisu. Olaa bannee waaqayyoon kadhannu. Hallelujah. Hallelujah. Olaa banneetu waaqayyoon kadhannu. Iddoo keenya waaqayyo jira. Amen. Firoota koo isin warra jireenya bara baraa qabdan. Isin warra jireenya bara baraa qabdan. Warra jireenya bara baraa argachuudhaaf waan ta'eef. Kaadhimamtoota mootummaa waaqayyooti. Isin firoota koo kadhanname waaqayyoon. Maal argannaa maalin argadha si duukaa deemee maayinni wanta argachuuf jedhu kun warreettan Kiristoosiin jettanii wanta isin dhiiftan Kiristoosii jettanii duukaa kan yaatan jireenya bara baraa argattu waan ta'eef isa kanarratti jabaannee jechuun baay'ee nu barbaachisa. Jabaannee hojjechuun jabaannee irratti bobba'uun baay'ee nu barbaachisa. Jireenya bara baraa kana arganna waan ta'eef qabna waan ta'eef. Kanaaf hin sodaatinaa akkasumatti na duukaa deemtu miti akkasitti na duukaa jiraattu miti jireenya qaba jireenyatu jira sin duuba jireenyatu jira jireenya qabdu kanaafi akka salphaatti deemnettanii hin sodaatinaa waan kasaaraa qabdanii jedheetu lakkoofsa wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 11 ilaaltanii egaa nan deema dhaqeetanii iddoo isinii qopheessaa deebi'een sin fudhadhaa dheeni deebi'ee dhufeen sin fudhadhaa isin fudhachuudhaaf hin jiraa dheeni. Sini hamma sitti immoo hamma deebi'ee dhufutti immoo hafuura kun isin herrega hafuurri koo maal godha isin jabeessa jedhe. Hafuurri koo maal isin godha humna isin kenna isin jabeessa isin barsiisa. Kanaaf qobaatti isin iseen deemu hafuura koo isin herrega jedheni. Inni isin gargaara inni isin wajjin ta'a inni isin hubachiisa jedheni. Hallelujah. Kakuu qabna abdii qabna. Yesuus keenya deebi'ee dhufee jireenya nuu kennuuf jedha. Amen. Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufee jireenya bara baraa nuu kennuudhaaf jedha. Jireenya bara baraa isa biraa qabna dhufee nu fudhachuudhaaf jira. Ofiisii isaa keessa jiraachuudhaaf jirra. Iddoo inni jiraatu jiraachuuf jirra. Inni fookii kurnaffarra jiraate nuti fookii shanaffarra jiraanna miti wal wajjin hin jiraanna iddoo tokko jiraanna. Kiristoos wajjin jiraachuudhaaf jirra boloota ko. Garuu hamma sitti waan dhiifnu waan dhiisuu qabnu dhiisuutu nurra jiraata. Hamma sitti wanta nurraa cituu tokko cituutu nurra jiraata. Hamma sitti wanta nuyi gatuu qabnutu nurra waan gatuu qabna waan dhiisuu qabnu dhiisuu qabna. Kiristoosiif jechan dhiise Kiristoosiin lakkaachuuf jechan bu'aa godhachuudhaaf jechan dhiise akka kosiittan lakkaa'ee. Akka kosiittan lakkaa'ee. Hallelujah. Waaqayyoon kadhannu.